caaltuuni icciitii abdii harkaa baasaa abdii fi Sa'idootu asitti na deebisee abdii Sa'idootu gaafa duraa gaafa biyya galetti na deebisee jettee tirtiraa jirti amma miira keessa galtee hajjiin immoo caaltuu harkaa hajjii hanaan fudhattee jirti. Hanaan akka jabaatti hajjii fudhattee jirti jechuudha. Harkaan gattee mana isiitiin gattee dhalaan anumaan isii maraachuun beeku. Dubaay irrallee duraara 1,800 itti ergitee qarshii Itoophiyaa 200 kan sharafamu jechuudha. Sunillee akkasitti nyaatamaa jirti. Asiin immoo hajjiin inni wajjin utaalaa jira. Hanaan wajjin utaalaa jira jechuudha. Caaltuun obboleettiin teenne namni Sa'idoon waasingoona deebi'ee ammallee abdii waasingoona abdiillee balleessaa sitten qabu. Dubartiin taga gaafa murtee gaa'ela ijaarrachuuf deemtu maatiin otoo mari'anne murtee mataa isiitiin mari'atte jechuudha. Ati nama guddaadha. Yaani nama waggaa 15-16 miti maaliif abdii Sa'idoo maaltu galche caaltuu nu gubanne hin deebiin hajjetti jettee ijoolleen hedduun koomantii si barreessaa turte. Diddee surprise gootee Dubaay deeme jettee Yamanitti deebite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha anillee nagaa godha alhamdulillah galata rabbii. Ramadaan guyyaa 19 lakkoofsisni jirra. Wallahi bultiin addunyaan teettu ni fiiti. Wallahi azalli kennallee kan matti nutti as deema rabbiin umrii nu haa dheerisu fayyaa nu haa kennu rabbiin kiyyaa nu haa qajeelchu ka jaalatellee rabbi haa qajeelchu. Asumaan viidiyoo kiyyallee laayik godhaa share godhaa subscribe godhaa. Isin jechuu barbaada baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Akkuma beektan viidiyoon ani qabadhee isin dhufee waa'ee dhimma caaltuu irratti caaltuun akkuma isin beektanii Sa'id komii eegaltee jirti. Sa'idoof hajjiinnatti balleessee jaratu na deebisee maali Sa'idoof hajjiin Sa'idoof abdii maal hajjiin daa'ima mucaa waggaa 18 mucaan kaleessa daa'imni waggaa mucaan sun yoo jabaatte umriin isaa waggaa 16 ta'e 15 ta'e illee qolla haala mucaan sun daa'imummaan fuudhee intala caaltuu jedhamtu akka gisee baddee fuudhee niitoomaan horachaa jira jechuudha. Daa'imni kaleessa dhalatee waa beeka jechuudha. Kun mucaa waggaa 16 haatu waa beeka. Hajjiin immoo nama guddaadha nama yaaduu danda'u. Akkamitti abdii fi Sa'idoo komatti caaltuu balleessaa mataa keetirra jira. Caaltuu abdiinuu sibila taa'ee sitti himaa jira. Abbaan manaa kee rakkoon inni ala laaluuf yeroo hunda maali? Dubartii barfayyaan qabdu sun sahiha fayyaan qabdu. Oduu fayyaa qabaatte takkaa lamaan dubartiin si harka baafatti. Leesh inshaAllah maali ati? Wanni dubartiin tammaan dhuftu si harka baafatu. Inni kun hoo inni maal qaba? Dubaay irraa isaa mallaqa kafalti. Achi keessaa isaa mallaqa kafalti. Inni kun nama akkamii ani nagarrameeyyu wallaahi. Asleebii ammootuyyuu ta Dubaay akkasitti deeffachuudhaaf qarshii guddaa gannaqaa jirti jechuudha. Inni garuu isii quban qabu galateeffate galatoome ulfaadhu jedhe garuu tama biraa wajjin utaala subhaanallah otoo dubartii lama qabu jechuudha. Rabbiin nu haa dhiisu. Gamaan inni isin jechuu barbaade maaliif caaltuun gaafii akkasii kaaftee anishna jedhaa saayibateetii ati maal oduun taanitti dubartoonni isin barumsa guddaa akka ta'utti beeka. Dubartoonni abbaa manaa keessan erga gadi baatanii bultii ijaarrattanii dubartoonni abbaa manaa keessan wanti godhuu qabdan tolchitanii jabeessitanii marattanii guduunfattanii qabu qabdan. Inni guddaan maal abbaa manaa keessaniif jaalala qabaachuu waa isa dhoysuu dhiisu. Isin galee abbaa manaa keessan qoma keessan abbaa manaa kee abbaa manaa keetti nafa keetti dirra keetti abbaa manaa keetiif yeroo qabaadhu yeroo kenniif haasofsiisi taphasiisi wantoonni inni jaalatan irraa ta'iif hajjiin gaafa caaltuun deemte waa hedduu dalagee ture jechuudha. Baay'ee itti gammade nama garuu gaafa inni badii tokko kana keessa seenatti immoo dallansuudha taate dubbiin. Rakkoon nurra jira malee isan dhiirarra hin jiru. Dhiirri bakka jaalala feeti. Dhiirri jaalala feeti. Dhiirri yeroo hundumaayyuu dubartii qixxif jettee feeti. Dhiirri waa hedduu feeti. Dhiirri wanti hedduun isii feetu dubartii maatii kabaju, dubartii uf kabaju, abbaa manaa isii kabaju, fira isaa kabaju, hiriyaa isaa kabaju feeti. Piraankii hojjechuu fi nama arrabsuu nama xiqqeessuun caaltuu bira wanni takkaan jiru yoo dhugaa dubbannetti caaltuun nama miskiina keessallee takka. Yeroo inni jedhuun jecha badaa ittiin deebiftu. Garuu dubartoonni mootuyyuu abbaa manaa keessan akka alallaalle abadan akka inni alallaalle mana kee keessa jechuudha komsa. Mana kee keessa hoosiin jedhu maasitti fakkaata. Mana kee keessa
tokkoffaa mataa abbaa manaa keetiiti. Lammaffaa fira isaati. Fira keetti ni jaalattanii kabaju. Fira isaallee akkuma fira kee jaalatu sani hiriyaa isaa fira isaa qabaatu jaalaan dhooffateen dhabdu itti dhiise. Caaltuu nama balleessaa qabaattee miti quufa deema malee inni jechuudha. Nuti immoo tuyyuu wanni godhuu qabnu akka abbaa manaa keenya alaallaan jaalala isaaf qabaachuu uf eeggannoo qaama keenya irratti maaliif mee wanti isin jechuu barbaadu. Dubartoonni gaafa dhalanii fi gaafa dhalle garaagarummaa qabu. Maaliif isin jedhee gaafa dhalan akka duraanii sanarraa of gadhiisu. Keessattuu yoo ilma dhiiraa argatan of gadhiisu. Maaliif abbaan manaa kiyyaa alaalaaluu jedhu. Abbaan manaa kiyyaa ilaala. Yeroo kamuu inni dubartii qaqqabdu fedha. Yeroo kamuu dubartii xurii irra buune fedha. Mana isaas, ofiis, ilmaan isaas, nyaata isaas jechuudha. Maaliif dubartii akkasii dheerinni tuutiif. Mee fakkeenyaaf diraamatii amma fakkeenyaaf Hamzaa fi Aashitti fudhadha. Jaalala bareedan jiraatan qilleensa irraa walitti dhufanii fageenya irraa walitti dhufanii jaalala walii qaban. Akkasitti jaalala haa godhan. Jaalalli dhugaa namni jaalala qabu jaalala jaartii jidduu jaalala jiraanna waa hunduu ni furama. Maatiin illee ni furama. Waa hundumtuu wanni jaalala jechuudha. Waa hunduu wanni qoffisu jaalala nama lamaaniiti. Gaafa san namaaf fakkeenya taataa ofiifis akkasii maatii keetillee ilmaan keetillee akkasuma jaalala sirraa baratu jechuudha. Duniyaa tanallaalii wallahi duniyaan tun waa takka keessa hin jirtu. Maaltu jira? Jaalala jira. Jaalalli warqee jechuudha. Maaliif hojjettanii? Jaalalli warqeedha. Garuu bakka jaalala hin jirre qabeenyoo jiraata. Abadan waan takka keessa hin jirtu. Ati qabeenya qabdaa jaalalli keessa hin jiru duniyaan teessan ni bittinnoofti. Ati maal qabdaa duniyaan teessan ni bittinnoofti. Wallahi meeqa qaba laala bakka jaalalli hin jirre waa hunduu akkanumatti faca'aa deema jechuudha. Bakka jaalalli jirtu immoo waa hunduu ni jira. Waa hunduu ni jira. Dhuguma dubbii dubbachuuf jaalala keessa waa hedduu jira. Jaalala keessa waa hedduu hiikama jechuudha. Kanaaf gabbaatanii hojjetan akkuma asirratti amma dhiqattanii dibattanii shirmirra jettan kan otoo taane gaafa bultii kee ijaarrattellee akkasumatti jabeeffattee akkasumatti dhiqattee akkasumatti dibattee itti fufuu qabda. Kana isin jechuu barbaada. Yeroo laakkayyuu waa tokko bu'aan qabu ijoollee obboleen kiyyaa warroonni biyya namaa jirtanii yoo namni tokkos jaalala isin gaafate qirxif jedhaa abbaa manaa akka isin jaalatu sanitti gala. Namni si jaalate taana dhuguma rabbiitti isin jedha. Namni isin jaalate taananii walaa dhiirri si jaalate taanan si duuba qilee buuti. Dhiirri isin jaalate si jaalannaan battuudha. Garuu immoo ati jecha badaan isan tuqin. Saree isaa jechaan hin tuqin. Maaliif jiraa miti dubartiin takka bakka kama zarii isaa waraantu jira kama zarii isaa jibbitu jira. Intawan akkasillee. Kanaaf isin hundinuu rabbiin rihiree keessan isin haa baasu. Waa'ee caaltuutti irraa kaafne caaltuu tanallee rabbiin nama kana jechuudha isii haa qajeelchu. Isillee immoo nama kana dirqamaan jaaladhu taane jaalanaan abbaa manaa isii kana deeffachuu qabdi. Ramadaana bulii haga kan ammaa kanatti manatti soomeen beeku jettee turte kophaa kiyya sooma jettee turte faaya hojii isii jalatti bobbaate caaltuun immoo garuu kophaa ishee daa'ima ishee wajjin jechuudha. Wallahi baay'ee nama dhiba. Maaliif hojjetan dhugumatti namatti ulfaata. Akkasii jechuu barbaada. Viidiyoo kiyya laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa. Amma viidiyoo biraatti walitti deebi'uuti. Nagannaa tura. Baay'ee isin jaaladhaa. Baay'ee isin kabajaa. Ramadaanallee rabbi isin haa laafisu. Isin jedhaa hordoftoota kabajamtoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.